Akkam jirtu kabajamtootaa fi jaallatamtoota ilmaan Oromoo kan addunyaa irratti argamtan nagaan kiyya kan kabajaa fi kan jaalalaa bakka isin jirtan addunyaa guutuu irratti isin qaqqabu jecha mee viidiyoo Dr. ALII BIRRAA dubbatan dhimma Itoophiyaa irratti kanaan wal qabatee arra miidiyaa irra wantoota baay'eetu deemaa jira. Meegaa viidiyoo kana xiqqoo dhaggeeffannee achiin booda waan tokko waliin dubbanna jedheetan dhufe waliin hordofu. ኢትዮጵያን ለማዳን እዘምታለሁ የትም መቼም በምንም ኢትዮጵያን ለማዳን እዘምታለሁ የትም መቼም በምንም Egaa viidiyoo Dr. ALII BIRRAA dubbatan jedhame kana akkuma dhageessan akkuma waliinuu argine jechaadha. Haa ta'utii ani Dr. ALII BIRRAatti dubbachuudhaaf amilee sin qabu ga'umsa sin qabu dandeettii isaas barumsa isaas humna isaas sin qabu. Dr. ALII BIRRAA Oromoo biratti siidaa jabaa yookaan siidaa gati jabeessa warqee caaludha. Kanaafuu Dr. ALII BIRRAatiif gaaffii muraasan qaba. Garuu gaaffiin Dr. ALII BIRRAatiif qabu kana isaaniin gattaa'ee gaafachuu waan hin dandeenyeef kabajaa Dr. ALII BIRRAatiif ani gaaffii kana ol kaa'eetan gaafadha. Yeroon gaaffii kana gaafadhu tuffiidhaaf jibbaadhaaf waan garaagaraatiif odoo hin taane waan natti fakkaateef waan natti dhaga'ame waan naan galleen Dr. ALII BIRRAA gaafachuu barbaada. Kabajaa Dr. ALII BIRRAaf ol ka'ee dhaabbadheetan gaafadha. Kabajamaa fi jaallatamaa Dr. ALII BIRRAA siidaa guddaa Oromoo ayyuu Oromoo beekaa Oromoo gameessa Oromoo gaaffii muraasan siif qaba. Adaraa yeroon gaaffii kana si gaafadhu natti mufatin. Viidiyoon kun akka inni si bira ga'u nan beeka. Yeroo viidiyoo kana ilaaltu ilmi xiqqaan kun yookaan ilmi koo kun maalif akkana naan jedha jettee adaraa jecha koo hin tuffatin. Yookaan immoo akkamitti waan kana na gaafata gurbaan kun jettees hin ciccifatin. Garuu deebii kana ijoollee miidiyaa irratti naa deebisuu dadhabde ofuma keetii sammuu kee keessatti deebisi. Yookaan bifa barruutiin bifa garaagaraatiin deebii kana nuuf deebisi. Maalif dhaloonni amma jirru kun si ordofna akka kitaabaatti ilaalla. Sirraa waan baay'ee dhageenye, sirraa waan baay'ee baranne, waa'ee Oromiyaa sirraatii dhageenye, walleen kee kan dhagahamee hin quufnee fi kan gurra keessaatii nama dubbachaa bulu, qalbii keessa nama deddeemaa bulu, kan hidda dhiigaa keessa nama yaa'u sun nu guddise. Kanaaf arra gaaffii natti taanaanan si gaafachuu barbaade. Abbaa koo Dr. Kabajaa Artist ALII BIRRAA. Ati bara 1960moota keessa yeroo Haile Sillaaseen si daraaraa ture maqaa Itiyoophiyaatiin dararamaa turte. Haile Sillaaseen maqaa Itiyoophiyaatiin ilmaan Oromoo 1000 fixaa ture. Barataa Oromoo ajjeesaa ture. Qotee bulaa Oromoo dhabamsiisaa ture. Dachee Oromoo saamaa fi saamsisaa ture. Atis ni hidhamte, ni dararamte, ni kolaafamte, biyya kee irraatii baqatte. Bara dargiitti akkasumatti hidhamaadhaaf dararamaa turte. Balaan meeqa si mudatee biyya hambaatti ari'amtee biyya hambaa waggoota dheeraadhaaf jiraatte. Biyyoota hambaa garaagaraa keessa Keeniyaa, Xaaliyaan, Kaanaadaa biyyoota garaagaraa keessa jiraattee dabarsite. Sabni kee waggoota kana hundumaa dargiidhaan cafaqamaa ture, afaan keenya badaa ture, afaan keenya ciccifamaa ture, arrabsamaa ture, tuffatamaa ture. Sana booda wayyaaneenis akkasumattiin akkatti biyya keetti hin galle si gootee waggaa yoo xiqqaate waggaa 17f yeroo wayyaanee sanatti biyya hambaa turte. Yeroo sanatti Mallas Zeenaayiidhaan waamichi isinii godhamnaan odoo qabsoon Oromoo galman ga'een warra biyya galan keessaa Dr. Kabajaa ALII BIRRAA nam tokko turte. Sana
Oromoon odoo ati dhiifaman gaafatin dhiifama sii godhe. Hayyuu keenya beekaa keenya biyya hambaan uffisiiseetu galee siin jedhe Oromoon odoo ati dhiifaman gaafatin dhiifama sii godhe. Yeroo ati biyyatti galte sanatti yeroo itti mallasaan ilmaan Oromoo akka baalaatti harcaasaa jiru ture. Yeroo itti haati Oromoo boossu ture. Yeroo itti haati Oromoo dhiigdu ture. Haa ta'utii eega biyyatti galtee yeroo garaa garaatti dhukkubsattee Oromoon abbaa keenya, beekaa keenya, artistii keenya, jaallatamaa keenya siin jedhee yeroo meeqa si yaalsisee, yeroo meeqa si badhaasee, yeroo meeqa waan meeqa si godhee, yeroo meeqa Oromoon si bira dhaabbate. Ammayyuu Oromoon siif gochuudhaaf, si cina dhaabbachuudhaaf, akka siidaa isaatti ilaaluudhaaf, akka qabeenya isaatti ilaaluudhaaf namni teellaatti deebi'u hin jiru. Ana dabalatee Oromoon lubbuusaa siif kenna. Dooktara kabajaa artist ALII BIRRAA. Erga mootummaan jijjiiramaa mootummaan ABDII Ahmed gara aangootti dhufe ilmaan Oromoo kan bara TPLF dhumaniin caalaa daran dhumaniiru. Ajjeefamaniiru, gudeedamaniiru. Ilmaan Oromoo bara ABDIItti Oromoon Harargee dachee abbaa isaatii irraati namni miliyooniin tokko lafa abbaa isaatii irratti buqqee as buuteen isaa dhabamee Finfinnee keessatti kadhattuu ta'ee Finfinnee keessa jiraachaa jira. Oromoon seenaa keessatti kadhatee sin beeku, kadhaa sin beeku. Har'a garuu Finfinnee keessaa kan ijoollee 4-5 qabattee Finfinnee keessaa kadhattu haadha Harargeeti. Dooktara kabajaa ALII BIRRAA kana iji kee guyyaa guyyaatti argaa oola. Wallaggaatii, Gujiitii, maqaa Shanee jedhamuun taargaan itti maxxanfamee ilmaan Oromoo guyyaa guyyaatti kan ajjeesaa oolu federaalaa fi waraana poolisii amma jiru kana poolisii Oromiyaatiif federaala ABDII Ahmed. Hacaaluu Hundeessaa ati akka sanatti jaallattu, akka lubbuu keetiitti, akka qaroo keetiitti ilaaltu. Gumaansaa badee ajjeefamee har'a gumaansaa badee namni Hacaaluu ajjeese odoon argamin abaluutu ajjeese jedhamee taargaan itti maxxanfamee hidhaa umurii guutuu kaleessa namatti murteessuusaa gurri kee dhagahee jira. Dooktara kabajaa ALII BIRRAA. Waraanuma maqaa Itoophiyaatiin kaleessa bara Haile Sillaasee irraa kaasee siinsi ari'achaa ture. Bara Dargii irraa kaasee siinsi ari'achaa ture. Bara Mallasaa irraa kaasee siinsi ari'achaa ture. Ammallee guyyaa guyyaatti ilmaan Oromoo ajjeesu kanatu waraana Itoophiyaati. Egaa miiseejiin ati har'a ilmaan keetiif dabarsite kun nutti bitaachofte. Waraana kanatu jijjiirame moo situ jijjiirame? Dooktara kabajaa ALII BIRRAA kanin namoota baay'eedha kan waraana kana jajachaa oolan, waraana kana dhaadessaa oolan, waraana kana galateeffachaa oolan itti dubbannee hin beeknu. Siin garuu sitti dubbachuu barbaanne. Maalif qabsoo situ nu barsiise? Waa'ee kaayyoo situ sirbe? Waa'ee Oromiyaa situ sirbe? Waa'ee afaan Oromoo situ sirbe? Waa'ee qubee situ sirbe? Waa'ee lagaa situ sirbe? Waa'ee qabeenya Oromiyaa hundumaa situ sirbe? Wanta ati sirbiteef sun galma gahee waraana nu ajjeesaa jiru kana, waraana nu buqqisaa jiru kana, waraana nu dhabsiisaa jiru kana akka fudhannuuf nu afeerte moo? Qabsoo keetu galma geenyaan, qabsoo Oromootu galma geenyaan gara sanatti nu afeertee waraana kanaaf nan dhaabbadha nuun jette moo? Odoo ilmaan kee Qilintoo keessa jiranii Jawaar faa, Baqqalaan faa, Gammachuu Ayyaanaa faa warri akka lubbuu keetti ilaaltu, warri akka ija keetti ilaaltu, warri ati wajjin qabsaa'aa turte, warri ati wajjin wallisaa turte. Dooktaroonni ati kabajju warri akka lubbuutti si jaallatan odoo mana hidhaa jiranii sirna kanaan waraana kanaan odoo ajjeefamaa jiranii akkamittiin waraana kana fudhadhaa nuun jette Dooktar ALII BIRRAA abbaa keenya. Kanan sitti dubbachuu barbaadeef sababan si jaalladhuufi. Kanan sitti dubbachuu barbaadeef sababan si kabajuufi. Kanan sitti dubbachuu barbaade yoon dogoggoraan jira ta'e dogoggoraa jirte ilma koo bilisoomne irra naan jedhi nan dhiisaan qabsaa'u. Yoon taane garuu
seenaa gurraacha akkati qabaattu hin barbaannu waan kana keessaa ba'i. Dr. ALII BIRRAA Oromoon si jaallata. Adaraa please. Adaraa kee Dr. ALII BIRRAA. Yoo dhuguma Oromoo bilisoomee nuti iji nu jaamee arguu dadhabne ta'e nutti agarsiisa akkatti Oromoon bilisoomee jiru. Garuu yoo odoo Oromoon garbummaa jala jiru, odoo Oromoon dhugaansaa dhokachaa jiru, warra dhugaa Oromoo dhoksan cina dhaabbatta jennee gonkumaa si namannu. Adaraa Dr. ALII BIRRAA si jaallanna, si kabajna, sirraa waan baay'ee baranne. Ati kitaaba keenya, ati barruu keenya si dubbisne. Waaqa gaditti si amanna. Dhaloota baay'eetu viidiyoo ati arra dubbatte kanaan dogoggora. Odoo kan nama biraa ta'e an dhufeen dubbadhu. Garuu Dr. ALII BIRRAA dhaloota hedduu si hordofa, dhaloota baay'ee si hordofa. Dhaloonni si hordofu kun immoo hin dogoggora. Dhaloonni kun akka nu jalaa hin dogoggorreeffan adaraa kee siin jechuudhaaf dhufe. Yoon balleesse Dr. ALII BIRRAA adaraa dhiifama naa godhi. Arraban ittiin si dubbadhu hin qabu. Waan naan galle qofan si gaafadhe. Si arrabsuuf odoo hin taane waan naan galleefan si gaafachuu dhufe Dr. ALII BIRRAA. Uummanni Oromoo walii galle, uummanni Oromoo cufti. Gaaffiin kun yoo dogoggora ta'e dhiifama naa godha. Yoo gaaffiin kun sirrii ta'e immoo Dr. ALII BIRRAA hin arrabsinaas ittis hin mufatinaa. Dr. ALII BIRRAA akka isaan gara kanarraa nuu deebi'an duwwaa nuu gorsaa. Kanaan isiniin jechuu barbaada. Nagaan naa olaa, nagaan naa bulaa. Yoon dogoggora dubbadhe na of kalchaa. Kabaja Dr. ALII BIRRAAtiif dhaabbadheen gaaffii kana gaafadhe. Nagaan naa jiraadha.